balaa abiddaa cimaa US itti mudate kutaa Los Angeles keessatti lammiileen 180,080 ol ta'an qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'anii jiraachuun gabaafame. Los Angeles ibidda hamaa kan keessummeessaa jirtu yoo ta'u ibidda hamaa akkam yaaddeessaa fi kanneen akka malee bal'achaa jirudha jedhame. Ibiddi Los Angeles keessatti ka'e kun kallattii shaniin cimee itti fufeeraa jechuunis gabaafame. Bulchiinsi waajjira balaa tasaa Kuwaantii Los Angeles akka jedhetti jiraattonni Kuwaantii Los Angeles gara 179,700 amma ajajaan baqachuu jalaa kan jiran yoo ta'u kanneen gara 200,000 ta'an ammoo hanga kamisaa ganamaatti akeekkachiisa baqachuu itti himameera jechuun gabaafame. Lakkoofsi dhuma kanarra naanna'aa ture akka agarsiisutti namoonni naannawaa 130 ta'an akka baqatan ajajamaniiru jedha. Kunis lakkoofsa guddaa dabaleera jechuunis gabaafame. Ibiddi bosonaa Kuwaantichaa keessatti ka'es tilmaamaan iskuweerii miiliyoona 45 iskuweerii kiiloomeetirii 117 kan uwwise yoo ta'u namoonni 5 sababii ibidda kanaatiin du'aniiru jechuun qondaaltonnis gabaasaniiru. Gama biraatiin ammoo gamoowwan 1,300 ol ta'an hanga ammaatti kan gubatan yoo ta'u naannoo namoonni baay'inaan jiraatan caasaaleen ijaarsaa 60,000 ol balaadhaaf saaxilamaniiru jechuun gabaafamaa jira. Balaa abiddaa US keessatti mudate kun isa hamaa fi akkam yaaddeessaa akka ta'etti fufaa jirudha jechuunis gabaafame. Balaa kana argee hin beeku jedhe dursaan hojjettoota balaa abiddaa Los Angeles. Bubbee hamaa ammas mudatee jirurraa kan ka'e balaan abiddaa magaalattii uwwisee dhaamsuuf akka isa qoraa jiru ibse qondaalli balaa abiddaa kun. Adam Baafgiraaffiin haala amma mudatee jiru kun waggoota 25 keessatti waanan argee hin beeknedha jechuun dubbate. Balaan kun manneen barnootaa hedduu cufsiiseera. Manneen barnootaa 15 ta'an ammallee cufamanii turu jedha waajjirri barnootaa Los Angeles. Balaa abiddaa kanaan manneenii fi gamoowwan yookaan ijaarsoliin 3,000 caalan ibsaa malee hafaniiru jedha. Gamoowwan ibsaan irraa cite kunneen hedduminaan giddugala daldalaa fayyachuun gabaafamaa jira. Tirampis gama isaaniitiin abidda Kaalifoorniyaa to'atamuu dhabuutti aangawoota diimokiraatii qeeqan. Pirezidaantiin US kakuu seenee hojii eegaluuf jedhu Doonaald Tiraamp Los Angeles balaa abiddaan ishee weeraree barbadoofteetti jechuunis dubbatan. Miidiyaa Saaturs jedhan irratti pirezidaantii yeroo aangoo isaanii xumuraa jiru Joo Baayiden bulchiinsa Kaalifoorniyaa fi kantiibaa Los Angeles guddisee qeeqeera. Aangawoonni kunneen hedduun miseensota paartii diimokiraatotaa balaa abiddaa kana to'achuuf hojii isaanii hojjetan akkan gadi bu'aadha jedhan Tiraamp. Balaan abiddaa kun erga eegalee guyyoota sadaffaa ta'uu kan eeran Tiraamp tokkollee hin to'atamne jechuunis kun qaanii guddaadha jechuun dubbatan. Itti dabaluunis Tiraamp US keessatti kufaatii akkasii namuu arge hin beeku jedhan. Sababa kanaatiin imala gara Faransaay kan haqe Baayiden balaa kana to'achuu wanta dandeenyu hunda akka hojjetan roobii kaleessaa ibsuun isaanii ni yaadatama.